I don't know. Mucaa baay'ee kana beektaa? Ganaa cidii keessa kaa'anii bilcheessuu barbaada anyway. Dheedhiidhaan malee. Bataam sorry. Yeah. Ilma dhiiraatiin Cidiin jiraate keessa kaa'ee bilcheessaa. Ilma dhiiraatiin dheedhiin jedha. Kuni waan jiru beeke ani fakkeenyaaf waan isin dubbataa turtan dhagee anyway. Ijoollee waraabanii na arganii jiran. Dhugaa dubbachuu fi ani biqiltuun hin gatamne. Qorataa yoo ta'e obboleessa kooti. Anaaf. Kaleessalleen obboleessa koo ture, har'alleen obboleessa kooti, borilleen obboleessa kiyyaa. So wanti inni irra deddeebi'ee baala mukarraa cittee miti. Qaba, haadha qaba, abbaa qaba, obbolaa yoo ta'e kan akkasaa tokkichi obboleessa kiyyaa kan akkasaa kudhan kan baatu obbolaa kudhan hin qabaan biqiltuun. Akka waan inni yoon gadee bakka tirkadhu dhabee yoon kufee nama na kaasu dhabee wanni inni achii fuudhee asii fuudhee jedhee asirratti yoo deessaa ooluuf hin jiru dhugaa dubbachuudha. Never. Anniin obseefii warra. Niin obseefii. Maaliifi bilchaatina hin qabu. Walaloo dubbisuu qofitteen dubbii nama hin barsiisu anyway. Dhugaa dubbachuuf. Dhugaa jirtu walitti himna. Wanti inni akka baala mukarraa cittee godheetiin akka nama fira hin qabne akka nama hin qabne miidhamtee achi kuftee inni achi gatee inni as gatee naan jedhu hin jiru. Ani gonkumaa namni na gatee hin beeku. Lafaallee nan arganne inni. Siigalee an nama kabaja koo hin qabne miila koo jedhan kaa'anillee jechuudha. Amma ana si harta muree kana haasofta waan jedhamillee waan quba qaburraa hin qabu. Ay waliin haasaa. Obboleetti Akiraa antiyyaa qabsaa'e. Inni achii fuudhee kararraa fuudhee maalirraa fuudhee waan jedhe takkaan ani hin qabu. Dhagaan jira. Waan akkas naan jedhe hin qabu. Jedhee jira. Viidiyoo yoo ta'e cicciramaa gadhiifama waan ta'eef arguu dandeessa biqiltuu. Viidiyoon cicciramu kun sun waan inni lafarraa fuudhe karaarraa fuudhe jedhe wayitu hin jiru. No. Jecha kana irra inni isa keessattuu ni inni waan siin jedhe hin qabu siin jedhe bara. Inni waan akkas siin jedhe hin isin lamaan walii galuu keessanii. Ani ko yeroo kamuu dhugaa irra dhaabbadha. Kaleessa guutumaan guututti kaleessa edaa mucichi dhugaa qabaa isiniin jedhe akkuma seenee. Mucaan dhugaa qabata waaqa lafaa. Kana yoo jedhu kan balleessaa guddaa qabu qoratama kenna san. Qoy nama kana bilookee dhufaa qoca isa asin nalaalaa gara naanna. Mucichallee wanta rabsiisu hin jiru. Walumaa galatti 100% wanti isin kaleessa gootan dogoggora guddaadha. Mucaa kana kan waliin haasaa jirtu. Amma asirratti dhugaa dubbanna doktor. Amma anaabsitu jiraame dhugaa jirtu dubbanna. Balleessaan ani kaleessa balleessee maali? Mucicha kana engadda helgadda irraa kaasaa kaleessaati an akka takataataa akka duraa seentiif liivi isinii guddisee kan jira. Walaloo waliin walaleessaa jirta. Innis jaalala sii qoodaatillee jaalala qoodaataaf. Quraana waliin qaraatuu gastii olii seentu argaan jira. Jaalalli agatti masan. Nam kun otoo si bira jiru obboleetti jedhaati. Lamman bakka kana booda waa'ee walaloo jedhamu sana wajjiniin hojjenne kanuma isaa qofa yoo barbaaddes maammee wajjiniin akka hojjettu yoo kana ta'e rakkoon qabu dhiifama walii goone. Guuma. Wanti ta'u hundi edaame fe'iidhaan beeke. Biqiltuu ani maammeen akka ati qorataa waliin walaloo kana gaggeessituun fedhu. Ani fati yoo waliin hojjenne maal taata akkam ta'a?
Siitaamoo siin ta'uu jedhee namni karaa seera qabeessanuun wanna hunda paablik irratti hin dubbatan. Piraayiveetiin maaliif uumame? Waan baay'eetu keessaan dubbatamee sirreeffamuu danda'a. Asirratti dhufanii ani ishee qorataa gate ani baala mukarraa cittee miti. Maatiif alhamdulillah haadha qaba abbaa qaba obboleeyyaan meeqa qaba jechuudha. Akka waan nama fira hin qabne akka nama intala firri gattee Arif wallaan jibbee na godhee wanti biqiltuu qorataan gateennaan lafaa fuudhee sababa kanaaf itti dhiyaadde akka baduu barbaadaasa. Anayyuu natti dhagaa eddeen sun natti dhagaa. Qaamsumeetti wayii na argate na seemoo dhugaa rabbii mataan dhaabbata. Naquu qaaniisumatti giroodha. Ijoollee isin immoo warri waan silaa dhagaa ooltanii waa guumaanii xiqqoosii inotan turaa jira. Anoo si dhagaan tureeni wayii. Dhagaan tureen. Maaliif uumameetti beekta? Maaliif lama ta'e? Kunoo asiin. Achi keessatti waa siin jedhee raamee biqiltuu dhaggeeffadhuuti. Ijaaruudhaaf walitti deebi'aa sii galee. Nuti ala dhaggeeffadhu. Nun ana jedhu. Doktor Biiftuu jedhu. Qorataa jedhu hin amaniin. Yoon siin jedhu nuti sadan wal dhaggeeffachuu aadaa godhannee jiru. Duuba waliitiin asiin daa'imti keenya si wal dhaggeeffan. Nuti kun amala keenya sadan. Beekuu qabdu kana jala murtanii. Yoo wana Biiftuun asiin nu dhaggeeffataa jirti. Maa kunoo doktoras jala deemaa jiru amma akkaawuntii isaanii isa feekii bareen jiru. Doktora immoo waa'ee keessan dubbataa jiru bilisa nama. Ani nan jiraadha sii galee. Manguddummaan ta'a jettee ta'eetii kunoo manguddummaa sii ta'u barbaaduu qabna amma. Amma qoyi qabsoo biraan banaanumti akkuma dhuunfaa kootiitti malee jechuudha. Tokkoffaa biqiltuu anilaa amma booda waan si gorsala. Hin dhagahin waan qoratan siin jedhus. Waan maammeen siin jedhus hin dhagahin. Akkaataa deemsaa hin ta'e jedhee anumaaf ati yenna akka obboleessaan qabaatti siin gorsa si jedhee. Maayii fi eenyu wajjin akka deemtuu fi gara atuun beekta na jaala beekta si galee. Amma ijoolleen kun akka waan taanii obboleessa akka guumaa sha'u akka waan hin qabne jechuudha. Kunis achi si harkisee kunis as si harkisuuni hin ta'u. Seenaa keenya si balleessa. Beeki ani soggoo miti kun kanatti na harkisee kun as na harkisu nama sammuu kiyyaan hoogganamu. Waan godhuu fi waan dubbatu sabiitti hin beeka. Kanaaf siin jedhee amma. Beekaa mataa gadi qabanne malee koo dubbachuu dadhabnee miti barutuu dubbanne. Dubbataa jirta. Dubbachuu jennaanu haasaa isa boombii Kooriyaa kaabaa caalu darbataa jirta si galee. Amma kaleessa jechuudha saatii qalabatiin itti sii bitamee harkatti si kaamuudhaa jedhetti. Jecha tokkitti inni qorataan darbee jennaan lafarraa ol si kaase jecha inni jedhu sana aksapti gootee mataa kee kana keessatti seef gootee jechuudha. Si'a takkaa miti bara irra deddeebi'ee. Anattu dhaqee jaalala gaafa keessa dhugaa rabbisumarraa gaafii qaba garuu amma dubbii sana falmuu waan hin feeneef waan ofitti amanamummaa hin qabneef be'e malee jechuudha. Osoo ofitti amanamummaa qabaatee taa'ee dhugaa jirtu natti himuu qabu. Gaafii kiyya edaaden hangaafadhe naan deebisne maaliif jennaan anaan qorataa godhee qorataan anaan godhee ilaalee jiranii. Gaafii qorataa gaafate isarraa dhabeef gaafiin kiyya deebii dhabuu hin qabu. Inni kan inni waliin bultii dhaabbachuu deemu qorataa osoo hin taane biqiltuu tureen. Moo anaaf qorataa walitti fuuchuu yaada qabanii. Kunis rakkoo biraati. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Waan biyyoota tokko keessattis dhugaadhaa bar wallahi jecha isaa keessaa jechi kun ilaa zalaalam hin dagalu. Walaakin guyyaan immoo miidiyaa silaa miidiyaa irratti dubbateen guyyaa nuti miidiyaa kana irratti hudhaa wal qabnee dhugaa jirtu wal baasisiisnuuf dhufa. Indiisoon anyway awwaan qabe tokko gadi. Dhugaa rabbii sammuu keessa kaanaan hin dhiisu. Dhiisin dhaqiitiitti walitti bu'an dhufeen jaarsummaa dubbadhaa lafa jiru hundattuu. No. Jaarsummaa hin dubbatiin ati keessan gali.
Anaa jiru immoo akkamitti maanan dagateen ana immoo dagattee jennaan rakkoo amma asitti rakkoo uumaa jirta anaa wajjin biqiltu sii galee. Dhugaa dubbachuuf isinumaayyuu kan rakkoo kana hunda fide. Dippiloomaasiin anaaf si gidduu jiru hadda jituu qabu laawwannati beekuu qabu sii galee. Himatamaa jirtu guma. Ani moo ilaa. Gaaffii reefu gaafatamte san ati amma si deebisaa jirti. Ani wayin bultii teessan diigee jennaan jarri si deebisu sodaatame ishee si deebisaa jirti. Ana bulticha diigee biqiltu. Manguddoo cubbuu rabbi sin godhin. Isintu dubbii kana gaafa duraa ibidda kana kan qabsiise isin. Ibidda sin qabsiistantu dhaamuu dadhabee gaafa. Kan qulqulluu dubbata sitti meeraan jala dibaan beeku gaafa dubbatu. Gaafa jalqabumarraa ajandaa kana jalqabarra jaarsi gaabeettaa waan tolchaatti waa bareechaa beeku. Jalqabarra biqiltuun gaafa sana bareechine kaa bareechine bareechine lama taatanii isin lammeen jechuudhaatiif isin maqaan dhawatu beekta waan taateef. jedhati maa siibsuu sun jettuu maa jaluma sarariiti jedhi maa foon qabuuti. Rabbuma kuma kaanu dalanaa kana. Amma dhugaa rabbii kan akka keessanii jaarsummaa waammachuu miti wallaayyuu godhachuun hin ta'u akka kooti. Sorry brother. La ilaha illallah. Nagaatti gaa bakka nagaatti an deemeera amma. Biqiltu jikooti kee lamuu waliin arginu.